breaking news. Oduu amme. Mootummaan Sooriyaa garboofataan hoggaa hedduu lolaan Sooriyaa unkuree bulleessee lammiiwwan Sooriyaa biyya isaanii irraa akka baqatanii fi daramanii akka jiraatan taasisee fonqolfamee jira. Bashar al-Assad baqatee jira jechuudha. Yeroo ammaatti jechuudha mormitoonni kan ittiin mormaa turan kan ittiin lolaa turan jechuudha. Guutuu biyyattii magaalaa guddittuu Damaskaa hunda dabalatee jechuudha biyyattii guutuu control godhanii jiru. Breaking news kun ummata Sooriyaatiif kan lolaaf bara hedduuf wadameef kuni oduu addaati. Breaking news. Breaking news oduun kenna lammaffaa. Poolisiin Oromiyaa naannoo Kamiseetitti faannoo harkaa kophaa isaa ta'e faannoo harkaa makiinaa fudhate. Dhiira argaartu suuraa isaa kun asirratti jaalladha. Tokkocha adda isaa seenaa hojjete. Akkamitti jechuu dandeessa? Osoo makiinaan Kamisee irraa gara Sanbatee deemaa jirutti akkuma beekamu humni nafxanyaa humni finxaaleeyyii ummata konkolaataan deemaa jiru karaarratti qabde. Innillee konkolaataa kana keessa jira. Meeshaa uf harkaa qaba. Kanaan booda adda tiyya hin jenne, adda jira hin jenne irratti bane. Eega irratti baneen boodatti humna kana bittinneesse. Humna kana bittinneesseen dhiibnee konkolaataa isaa ittiin deeman fudhatee qabatee galee seenaa hojjate. Ilma Oromooti. Leellifamuu qaba, irraa dubbatamuu qaba. Akkanaa kana qabna. Osoo jara taate miidiyaan kun hundi irraa jedha. Akkas kunooti. Kanatti beekna jechuudha. Kan itti aanu waa'ee Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Dr. Abiy Ahmed ammallee yeroo lammaffaaf jechuudha Arbaa Mincii irra dhaabatee hidhattoota wobootiif faannootiif guutuu isaaniitiif obboleeyyan keenya jechuun waamicha taasisee jira. Obboleeyyan keenya kan hidhattan karaa nagayaatiin koottaa woboon kumaatamaan laakkaa'e kan kanaan dura Oromiyaa keessatti galee fakkeenya guddaa isinii ta'a jechuun woboo galeefillee beekamtii kenneera. Kana qofaa miti kan inni jedhu waan addaa inni jedhe jechuudha. Kanaan durallee gaafa TPLFin wajjin araarri bu'u as Arbaa Mincii irra dhaabbannee araara labsine. Har'allee bakkuma sanitti deebine waan ta'eef ammallee Arbaa Mincii irraa araara waan labsineef araarri ni bu'aa ni araaramna nageenyi ni jiraata kan jedhu jechuudha. Arbaa Mincii irraa gadi lakkisee jira. Harree booda tokkodhaan viidiyoo isaanii isin agarsiisa. Kana qofaa miti Arbaa Mincii keessatti motora yaabbate jechuudha. Yeroo jalqabaaf seenaa kiyya keessatti micha ministeeraa lukaan deemullee argee hin beeku. Motoraan akka deemullee argee hin beeku jechuudha. Arbaa Mincii keessatti motora yaabbatee motora olii gadi ari'aa ture. Achitti illee uummanni hoo jedhee wajjin fiigaa ture jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana lachuu qabee jira waan ta'eef viidiyoo kana dhugaa wal duraa duubaan isin dhageessisa. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Raajidha jechuudha. Wanta akkanaa kanneen yoo hin raajjeffanne wanti jee raajeffannuyyuu hin jiru. Mee amma jalqaba irratti ergaa nagayaa karaa nagaatiin lallaba inni taasise isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo motorsaayikiliidhaan yoo inni Arbaa Mincii keessa deemu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana walumaan dhageeffannu. በኦሮሚያ የታጠቁ ኃይሎች ሰላም የመረጡበትና የገቡበት ለሌሎች ይህንን ፈለግ ተከትለው ለኢትዮጵያ ሰላም እንዲቆሙ ከዚህ ፍቅርና ሰላም ከተሞላ ከተማ ለሁሉም ታጣቂ ወንድሞቻችን የሰላም መንገድ እንዲመርጡ በድጋሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።